tarkaanfii waraana mootummaa Abiyyi Ahmad irratti fudhatu jabeessee itti fufee jiraachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn kibba Oromiyaa godina Gujii Lixaa keessatti WBOn zoonii kibbaa Cibraan Gooroo Dugdaa Buttaan Baddaa Maagadaatii fi Carii Burqaa waliin ta'uudhaan waraana diinaa kan ittiin jedhu waraana mootummaa Abiyyi Ahmad aanaa Bulee Horaa Gandaa Burqaa Arbichootti hedduu isaanii barbadeessuudhaan hedduu baqachiisee boollatti yommuu naqu ammoo hedduu isaanii fayyaa qawwee wajjin dhuunfatee jiraachuu himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn kibbatti argamu. WBOn kibba Oromiyaa gama meeshaatiin qawwee dabalatee hidhannoo hedduu irraa boojuudhaan gadi dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jiraachuus beeksisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBOn tarkaanfisaa itti fufuudhaan zoonii lixaa godina Bunnoo Baddallee ona Daboo Hannaa bakka Caammanii jedhamtuttis tarkaanfii ilaalessaa guyyaa lamaaf walitti aansee fudhateen waraana bilisiginnaa garii ajjeesuun garii isaanii ammoo madeessee jiraachuu himee jira. Waraanni bilisiginnaa karaa godina Bunnoo Baddalleetti dhufuudhaan haleelamte kun ammoo kan torbee darbee Abiyyi Ahmad xayyaaraan magaalaa Jimmaa keessatti buusee ture akka ta'es baramee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn tarkaanfii ilaalessaa torbee darbee keessa Bunnoo Baddalleetti fudhateen aanota lama keessa waraana mootummaa Abiyyi Ahmad barbadeessee yoo baasu ammoo mootummaan Abiyyi Ahmadis Jimmatti humna kumaandoo helikoophteraan buusee kan ture ammoo guyyaa lama dura. Achitti ammoo humni kun lolaaf yeroo dhaqutti waraanni bilisummaa Oromoo WBOn mootummaan Abiyyi Ahmad xayyaaraan magaalaa Jimmaa keessatti buusee godina Bunnoo Baddalleetti ammoo miilaan imalanii lola guddaa WBO wajjin gaggeessuuf turan guutumattuu barbadeessee irraanee akka jiruu fi hidhannoowwan gurguddoos irraa hiikkachaa akka jiru beeksisee jira. Kana malees ammoo irree fi gaachanni uummata Oromoo WBOn zoonii kibbaa Gonyaan Gujii Lixaa Cibraan guma baasu Ulaa Sorroo aanaa Bulee Horaa Gandaa Gaadduu Yaabaa Sireetti waraana faashistii Abiyyi Ahmad uummata Oromoo gidirsuudhaaf fi saamuudhaaf duula qindaa tolfattee dhufte irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhatee WBOn waraana bilisiginnaa 30 ol ammoo irraa yoo ajjeesu 21 madeessee injifannoo boonsaa argatee jiraachuu beeksisee jira. WBOn kibbaa humni diinaa reefaa fi madoo ammoo guuruudhaaf konkolaataa 10 oliin Bulee Horaa dhufeessa. WBOn ammoo duratti bahuudhaan daandii irratti ammoo isaan barbadeessee 42 ol dhabamsiisee akka jiruu fi hedduu isaanii madeessee akka jirus beeksisee jira. Lolli jabaan waraana bilisummaa Oromootii fi humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad gidduutti adeemaa jiru jabaatee akkuma itti fufetti jira. Ijoolleen Oromiyaa bakka mara keessatti injifannoo argachaa jiraachuu fi lafoota haaraas qabachaa jiraachuu himu. Waraanni mootummaa Abiyyi Ahmad dirmachuudhaaf bakkoota garagaraatti helikoophteraan buufamanis ammoo waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuu akka dadhabanii fi waraanni bilisummaa Oromoodhaa humnoota waraana Abiyyi Ahmad hedduu isaanii biyyootti dabalaa jiraachuutu himamaa jira. Keessattuu lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa bakkoota hedduuttis waraana bilisummaa Oromoo WBO dura dhaabbatanii humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmad ofirraa ittisuu akka dadhabanii fi WBOn ammoo guyyuma guyyaadhaan irree fi jabina isaa waraana bilisiginnaatti mul'isaa jiraachuutu himamaa jira. Ijoolleen Oromoo lixa kibbaa fi jiddu galeessatti waraana Abiyyi Ahmad akka baala mukaatti harcaasaa jiraachuus himaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa guyyoota muraasaa darban kana keessa tarkaanfii waraana mootummaa bilisiginnaa irratti fudhataa jiruun injifannoo guddaa gonfachuun ibsame. Odeessi keessoo waraana bilisummaa Oromootii raadiyoonii Dirree Shaggar qaqqabe akka agarsiisutti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godinaalee Gujii lamaan keessatti tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeesseera. Godina Gujii Lixaa aanaalee Bulee Horaa Ganda Burqaa Ambichootti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraan Gooroo Dugdaa Buttaan Baddaa Magaadaa fi Carii Burqaa waliin ta'uun tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhataniin hedduu ajjeesuu fi madeessuu madditti hidhannoo waraanaa guutuu waliin fayyaatti akka booji'anillee beekuun danda'ameera. Bifuma wal fakkaatuun fulbaana 15 bara 2022 godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa Ganda Gaadduu Yaabaa Sireetti lola ganamarraa jalqabee gaggeeffamaa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo Cibraan gumaa baastuu Ulaa Sorroo haleellaa waraana mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa hedduu ajjeesuu fi madeessuu madditti meeshaa waraanaallee akka irraa hiikkate odeessi bakkasii raadiyoon Dirree Shaggar gahee dhugoomsee jira. Tarkaanfii fudhatame kanaan loltoonni mootummaa kurnootaan lakkaa'aman ajjeefamuu fi madaa'uun kasaaraan
sotaan guddaan mootummaa bilxiginnaa qunnamu kan mirkaneessu odeessi keessoo waraana bilisummaa Oromootii argame kun guyyuma kana waraana mootummaa dabalataa reenfaa fi madoosaa gurrachuuf konkolaataa hedduun deemaa ture irratti waraanni bilisummaa Oromoo haxxee hidhuun loltoota mootummaa hedduu galaafachuu ifoomseera. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Bunnoo Beddellee aanaa Daaboo Haannaa keessa socho'u tarkaanfii loltoota mootummaa bilxiginnaa uummata nagaa shororkeessuuf bakkasitti bobbaafaman irratti fudhateen hedduu ajjeesuu fi madeessuu ifoomseera. Torban darbirraa kaasee sochii waraana bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti bifa qindaa'aa ta'een jalqabee turuu gabaasaa turuun keenya kan yaadatamu ta'ee torban kana keessa immoo sochii waraana bilisummaa Oromoo guyyoota muraasaaf waan qabbanaa'e fakkaachuun kaadirotaa fi dabballoota mootummaa bilxiginnaatti yaaddoo guddaa ta'uun dhaga'amaa jira. Dhimma kana ilaalchisuun yaada isaanii kan nuuf qoodan hojjetaan waajjira mootummaa tokko akka jedhanitti sochiin waraana bilisummaa Oromoo ture yeroo ammaa kana waan qabbanaa'e fakkaachuun keessoo mootummaatti yaaddoo uumee jira. Hojjetaan waajjira mootummaa kun akka ibsanitti sochiin waraana bilisummaa Oromoo kallattii tokkoon ifatti yeroo dheeraaf wayita adeemsifamu mootummaan humna waraanaa guddaa bakka sanitti erguuf carraa argata erga jedhanii booda yeroo ammaa sochiin waboo akka torbaan tokko duraatti mul'achuu dhabuusaa opereeshinii haaraa jalqabuu malu shakkii jedhuun kaabinoonni fi dabballoonni mootummaa yaaddoo guddaadhaan liqimfamanii jiraachuu dubbatan. Godina Gujii Lixaa aanaa Soorroo Barguddaa fi aanaalee naannoo kibbaa kanneen akka Amaaroo fi Burjii jidduutti walitti bu'iinsa daangaa adeemsifamaa jiruun namoonni hedduun dhumaa jiraachuu fi kanneen 15,000 ol ta'an ammoo qe'ee isaanii irraa buqqa'uu jiraataan bakkasii tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Jiraataan bakkasii yaada isaanii raadiyoonii Dirree Shaggariif kennan tokko akka ibsanitti godina Gujii Lixaa aanaa Soorroo Barguddaatti uummata hongee miidhame irratti mootummaan shanee deeggartu jechuun uummata gidirsuu madditti hidhattoonni naannoo kibbaa aanaa Amaaroo fi Burjii irraa dhufan haleellaa aanichatti taasisanii lubbuun namoota 10 lakkaa'amanii kan darbe yoo ta'u kanneen 15,000 ol ta'an ammoo qe'ee isaanii irraa buqqa'uu ibsanii jiru. Gujii Lixaa keessattuu aanaa Soorroo Barguddaa aanaa jedhamu keessa uummata Gujii hongeen miidhamaa ture akkamitti ati qe'ee keessan qabxee horii tiksata mana keessa jiraattaa turte jechuudhaan uummata nagaa kasaa saffixaa ficcisiisaa jiran yeroo ammaa kan gama mootummaatiin gocha kanaatti irra raawwataa jira. Shanee deeggarta kanaaf qe'ee keessaa godaanuu dhabde yookaan baqachuu dhabde achumatti dhabde waan jedhuun uummata nagaa ajjeesuun hin mul'ata. Gama biraatiin immoo daangaa mootummaa uummata kibbaatiin aanaa Kooriyaa jedhamu yookaan ammas aanaa biraa aanaa Addaa Burjii jedhamu. Hidhattoonni naannoo kibbaa yeroo garaagaraatti haleellaa uummata nagaa aanaa Burjii qe'ee fi gabaa keessatti taasisanii lubbuun namootaa darbaa jiraachuu kan himan jiraataan kun hidhattoonni kunneenis qawwee fi meeshaalee qara qaban fayyadamuun ajjechaa suukkanneessaa uummaticha irratti raawwachaa jiraachuu dubbatan. Uummata nagaa kan loon ofii tiksatu, kan lafa ofii qotatu, kan jireenya ofii jiraatu, uummata kana ammoo daangaa uummattoota kibbaatiin wal kan daangessan aanaaleen kun lamaan waraana addaa irraa kanuun keessattuu aanaa Addaa Burjii jedhamu irratti uummata gabaa gurgurataaf bahe re'ee qabu gurguratee ijoollee isiitiif nyaata yookaan soorata bitee itti galuuf re'ee gurgurataaf kan ta'e loon gurgurataaf kan ta'e waan qabu gurguratee achi gabaa Burjii sanirraa bitatee maatii ofii ittiin galatiisaaf kan gabayaa fasseenee uummata nagaa billaan qottu agaraan maarashaan qalanii faffalatanii nama fudhanii afurii ibsa tokkotti ijjeessan. Rakkoo nageenyaa daangaa naannoo kibbaa aanaa Amaaroo Burjii fi godina Gujii Lixaa aanaa Soorroo Barguddaa keessa jiru wal qabatee armaan dura miseensa caffee Oromiyaa kan ta'an Dr. Gumii Boruu dhimmichi furmaata akka argatuuf gaafatanillee mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma kanaaf xiyyeeffannaa kennee hanga ammaatti furmaata itti tolchuu dhabuusaatiin ajjechaa fi buqqaatiin uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru itti fufee jiraachuu ragaa bahan. Kanaan dura caffee Oromiyaa irratti gaaffii ka'aa ture maaliif uummata kanaaf wanni kun hin deebine ila seeraatiin maaliif irraa dhabne yaadatuun achirratti nama Dr. Gumii Boruu jedhamuun yaadi ka'aa ture hanga ammaatti furmaata hin arganne. Gama biraatiin guyyaa lamaan dura aanaa Amaaroo Keelee yookaan Kooree jedhamu keessatti uummata nagaa kan horii fi banee bobbaafatu nama gaggeessanii reeffa isaas fudhatanii aanaa ofiitti sokkan warri Kooriyaa Amaaroo Keelee jedhaman reeffa uummataa fudhatanii sokkan inni kun immoo hagammaatti furmaata biraatiin argan
namni uummata kanaaf dubbatus hin jiru.